السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت هردفتة يوتيوب channel مزكريا بقينا قام channel يا دفتني نموني حاروتة سبسكرايب قد ماتي نافتا حرس ما تدريتو كوكا بعد الفجر ما تدرين سونيس مالي يوجتني إيه ما تدرين كي كان هردا كوبو ما هن صداتين جدا كوبو ما يروح الدو شمرانتو اتميدا ما يروح الدو كوبو ما كانت تلي كاني baay'isanii cinqamanii yoo kophaa jiraatan akka waan bineensi isaan nyaateetti akka waan isaan qofti addunyaa kanarra jiraniititti kan miidhamanii kan of cinqanii nuti warra shamarraniiti jecha warri dhiiraa yoo nama wajjin jiraatanis yoo kophaa jiraatanis yoo hiriyyaa qabaatanis yoo dhabanis uummata akka ittiin fakkaatu hundinuu hiriyyaa isaaniiti nuti garuu shamarran amala dhiirarraa garaagarummaa saniin qabna jechaadha. Yeroo hedduu namoonni nuti itti dhihaannu hiriyaa nuti godhanne gaafa nuti isaan jalaa hafne waan isaan malee addunyaa tanarra jiran ittiin fakkaatu maaliif ree duraan isaa wajjin oollaa duraa isaa wajjin bullaa isaa wajjin nyaanna gaafa nuti isaan irraa fagaanne yookaan isaan irraa karama kamiiniyyuu xiqqollee taatu jijjiiramni wayii gidduu keenya dhufe sababa isaan irraa fagaataniif waan jiraata wayii ittiin fakkaatu garuu akkas osoo hin taane kophummaa jiraachuun nama kamiifiyyuu eenyummaa isa dhugaa. Eenyu akka taate sitti agarsiisaa jechuudha. Kophummaa gaafa jiraattu eenyummaa kan kee of barta jalqaba nama ta'uu kan kee maal akka kophaa kan kee deemtee yoo waan feetillee goote akka hin sodaanne onnee sitti horaa jechaadha kophummaa jechuun. Kana kan argattu kophummaa jiraachuu keessaa agarta. Gaafa nama wajjin jirtu nama sawwaa gaafadhinna nama isa akkana godhinna saniin mari'adhinna akkana tinnaa jettee sammuu kan kee keessa deddeebiste yaada garaagaraa jiruuf jireenya kan kee keessatti yaaddaa jecha. Gaafa kophaa kan kee jirtu hoo gaaris ta'u hamaas ofii kan keeti sammuu kan keeti itti yaaddee itti obsitee itti ilaalte ofii keetiin murteessitaa jechaadha. Kanaafuu kophummaa jiraachuun kan kee eenyummaa kan kee gootummaa kan kee uumaa rabbiin sii kana dandeettii kan kee akka ta'e argattu si godhaa jechaadha dura namni kophaa jiraatu yeroo hedduu kalaqa garaagaraa irratti argama kalaqa waan garaagaraa uumuudhaan beekama ammas kophummaa gaafa jirtu barumsa ta'ee jireenya kan kee ta'ee kophaa kan kee ofii kan kee ta'ee qaama kan keetitti sammuu kan keetitti soorata sammuu kan keetii qopheessuufillee gaafa kophaa jirtu si fayyadaa jecha fakkeenya namni nama wajjin jiru kitaaba tokko dubbisuu hin danda'u qormaatas ta'ee hojjechuu hin danda'u waanuma kamiyyuu barumsas iyyuu barachuu hin danda'u gaafa nama wajjin jiru maaliif ree namoonni inni wajjin jiru sanii waan kana dhiibbaa irratti godhaa jecha yeroo hin argattu ta'a sababa nama wajjin haasoftuu hariiroo qabduufi. Dandeettii kan kee kana argisiisuu hin dandeettu jecha argachuu hin dandeettu. Gaafa kophaa kan kee dhaabbatu gaafa kophaa kan kee jirtu yeroo san waan biraayyuu sitti fakkaatu garuu eenyummaa kan keessa dhugaa waan hojjettu hunda akka karooraan hojjettu waan hojjettu hunda akka tasgabbiidhaan eenyummaa kan kee akka argattu si barsiisaa jecha jireenya kophummaa. Jireenya kophummaa gaafa jiraattu sammuun kan kee bilisa ta'a. Maaliifuu namatti hirkattummaa waan hundarraa bilisa ta'a rabbii kan kee qofa kan isi uume qofa waaqa kan kee qofa san fuulduratti ilaalta malee eenyuyyuu akka waan si jala hin jirre namni tokkollee akka waan si duuba hin jirre tokko sitti fakkaata jecha maaliif ree fuuldura kan kee ilaalta ani rabbumaa wajjin jira jettee gama rabbiitti dhiyaata gaafa kophaa jirtu inni lammataa ammoo. Dandeettii kan kee gaafa argatte karaa ittiin dubbisuu karaa ittiin barachuu karaa ittiin jabaachuu karaa ittiin hojjechuu waan si uumuu fi eenyummaa kan keessa dhugaa karaa sanirraa argattee barnoota kan keerra akka itti jabaattu hojii hojjetaartu sanirraa akka itti jabaattu ejjennoo kan keerra akka itti jabaattu murtee tokko murteessuudhaaf akka of dandeettee waan san murteessitu osoo nama tokko yaada kee hin gahin osoo nama tokko yaada kee sheer hin godhin waan tokkorra akka gad dhaabbachuu dandeettu jireenya kophummaa si barsiisaa jecha jireenya kophummaa kun eenyummaa kan keerra akka itti xiyyeeffattu si godha gaafa kophaa kan kee jiraattu sammuu kan keetitti deebite waan kan ofii gochuu qaba waan kan ofii gochuu qaba waan kan ofii gochuu qaba yoo jette ofii kan keetii of jaalataa deemta jecha gaafsan keessa kan kee argachaa deemtaa jecha gaafa keessa kee argattu ammoo ofiif yaadu eenyumaan dur addunyaa kanarra waan lafa jiru kana hunda keessa ofii kan keetiif yaadu irratti xiyyeeffata jecha gaafa ofii kan keetiif yaadde gaafa ofii kan kee kunuunsite gaafa ofii kan kee qabde wanni si duubaa hundinuu ni kunuunfamaa jechuudha. Maaliif ree biqiltuu tokko yoo jalatti bishaan buuste inni samii gara samitti ol qajeelee bahu kuni akkuma waan bishaan ati gubbaarratti gabbuusaa jirtutti fireen isaa jiidhee baalli sun bareedee babal'atee gara sanyii uumutti yookaan immoo gara fireen sun babal'ateeti firee hedduu ta'uu si agarsiisaa jechaadha. Kanaaf gaafa ofirratti xiyyeeffatte akkuma muka biqiltuu tokko gaafa bishaan itti naqxu jalarraa itti namni bara biqiltuu gaafa bishaan obaasu jalarraa ol obaasa malee gubbarraa itti gannatu yookaan gubbaa
feetutti naxa feetu dhiistullee xiyyeeffannoon guddaa namoonni biqiltuu baasanii bishaan hidda isaa jalatti naquudha. Hiddi sun eenyurree siidha. Gaafa ofii kan kee qabatte, gaafa ofii kan keetiif jabaatte, gaafa ofii kan keetii anatu waa hundaa ol, anatu namaa ol, anatu yookaan ammoo namoota jiran, namoota natti hirkatan, namoota na cinaa jiran hunda dura ofii kiyya lubbuu teetanirra yoo xiyyeeffadhe isaaniifillee waan gaarii gochuu danda'a. Isaaniifillee bakka guddaa qabaachuu danda'a. Isaanillee deebitee sooruu dandeetta jecha gaafa ofii kan keetii gad dhaabatte, gaafa ofii kan keetii ofirra xiyyeeffattee bakka guddaa ofii kennitee jecha namoonni nama hubatan, namoonni nama argan lafumaa ka'aniitii miti waan ofii isaanii xiyyeeffataniif, waan ofii isaanii arganiif nama argutu, nama of argutu nama biraa arguu danda'a jecha gaafa ofirra xiyyeeffattee waan kamiifuu ofii kan kee dursite namni tokkollee si jeequu hin danda'u. Ammas gaafa namni tokko si biraa hafe yookaan ammoo hiriyyaa ta'uu danda'a, waan hunda fira ta'uu danda'a. Karaa garaagaraatiin namoota wal baratte sun gaafa si biraa hafe uummata akkasitti hin dhagamu. Maaliifree ati durumayyuu jireenya kophaa shaakalaa jirta waan ta'eef gaafa jireenya kophaa kana shaakalaa dhuftu eenyummaa kan kee duraa san yeroo nama wajjin jirtu akka itti kolfitee taphattee waan hunda waan garaa keetii haasaa ooltu sana hir'isaa. Yeroo kophaa kan kee jirtu akka ati rabbiinis walitti dhihaattu gama rabbii kan keetii deebitu si kakaasaa jechuudha. Maaliifuu yeroo nama wajjin turtu waa'ee namaa haasa'uu dandeetta, jireenya namaa keessa galtee dhimma namaa haasa'uu dandeetta, waa'ee namaa dubbachuu dandeetta, bultii namaarraa dubbachuu dandeetta, waanuma kamirraayyuu dubbachuu dandeetta jecha karaa saniin akka ati rabbiirraa fakkeenya gara amantii islaamaatitti namni tokko yeroo nama hamatu wanta akka sanirra badiidhaa hin jiru jecha adabbii waan akka nama hamachuudhaa jiru hin jiru. Gaafa nama irraa fagaattu yookaan ammoo kophummaa jirtu ammoo waan sanillee akka ati salphiftu akka ati waan sanillee xiqqeessitu si godha jechaadha. Ilma namaati haga ilma namaa taatetti yeroo hedduu yoo nama argite haasa'uu dandeetta garuu yoo kophaa jirtu wanti kun hundi sitti hin argamu jechaadha. Kanaafi waan hagammaan dhageeffattaniif galatoomaa. Kana jechuun ammoo namarraa fagaadhu, nama jibbi jechuudha miti. Of jaalachuun silumaa nama jibboodha miti. Namni of jaalate tokko nama biraallee ni jaalata. Kan akkasitti naa hubadhaa. Dogongora yoo qabaadhe koomentii naa godhaa. Hangammaa waan dhageeffataniif galatooma.